keelaalee too jechuudha. Ani gaffa keelaalee too. Nadhiis ibbaa aan barbaadu amman barbaadu. Dhugaa siniin jedha laala Itoophiyaatti yoo dhuftan. Hello ashama akkam jirtan hordoftoota keenya kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof ayinaata. Jirra jirtanii firootawwan kiyya nagaa jirtanii mee waaqaf galannaa gayu mee vlooguma xiqqoo haa hojjennu jedhetanii naatan kinoo nu jeeqa jira akkuma argaa jirtanii. Tapha YouTube irraa jechuudha daawunloodii godheetoo jechuudha tapha daa'immanii isa laaluu barbaada kompiitara gorogoruu barbaada dhugaan isin jedha na baay'ee hojii nuti ta'e jira haa ta'u ilma keenya waan ta'eefu waaqni galannaa gahu jechuu barbaanna naatiye mee nagaa jennee naataan jaalatan. Hello kabajamtoota hordoftoota Diidaa akkam jirtu mee nagaa keessanii nagaa galata rabbii dhugaa dubbachuudhaaf yaa babbannee jira samoona hin jirru naan tolaan jiru jaanis biiziidha akkuma argitan immoo ani naatii wajjiniin oola naatiin immoo hojiidha innu akkuma argitan yaa moobaayilii qabatee hin ta'a karuu hin taa'u yaa tuttuqa baay'ee tuttuqa wayi babballeecha jedhee waan asodaan dhufu waliin hin ta'a. Callisi haasa'ii sallaalii isa yoo laatu jeeqaa viidiyoo amma carraa kunuu carraa guddaadha. Godhi haasa jedhi amma itti fufu. Innaa waan iyyuu akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata rabbii innaa vloogii xiqqoo hojjenna jedhee Diidaan har'a na fidee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudha vloogii osoo hin ta'in jechuudha gorsa wayitan gorsa speeshaalii dubartoota biyya Arabaa jirtan jechuudha. Gorsi kunis fayyaduu danda'a firootawwan kiyya. So daqiiqaa arfan takka shanan takka isin wajjin isin gorsuun barbaade. Dubartoota kara lama sadii afuriin ta'anii karaa keessatiin jechuudha. Nama intarneetiidhaan baratanii ta'u ijoollee dhugaan isin jedha. Maaliif isin gowwaadha qofa gisee tokko. Yeroo dhugaa isin jedha zamanni kun zamana re'eeti. Si galee? Adaganya gamna ta'uu qabdan isin galee akkamitti qarshii halkanii guyyaa jechuudha dugda keessa hidhattanii ta'u argatan san nama hin beekneef nama onlaayinii irratti jechuudha barataniif akkamitti 30,000 20,000 40,000 ergitan. Maal taatan ijoollee? Sila immaratan akka jenne sammuu gaarii qabdan. Nama haa ta'u seexana haa ta'u eechatti beektanii qarshii keessan ergitanidha. Maal taatan ijoollee maal taatan? Ara gadi bu'aati yaadaa maal wannaa akkanaa kana gadi bu'aa yaadaa maal taatan sila? Etaadha maal jettamee ati sarara? Dhugaa dubbachuudhaaf yaa waa'ee. Akkamitti intarneetiidhaan ati dhuguma fakkeenya biyya Arabaa yeroo turtu san jechuudha nama kinoo intarneetiidhaan si janajjan. Qarshii naa ergi kompiitara naa biti laaptooppii naa biti naa liqeessi kan jedhu akkamitti argitaaf? Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen baay'inni isaanii birrii ergan jiru. Haay jedhime hello jedhin. Hello jedhin naguma hordoftoota Diidaatiin. Naata please gaddeebi kootu maaloo. Kootu gaddeebi naatiye. Kootu. Hordoftoota keenya gorsaa jirra waan ta'eef kootu gisee tokko maaloo. Bishaan fidimee. Anyways maal taatan sammuu keessa hin maraate mooyi. Please naata laal kana nu jeeqa isin wajjin nu haasa'aan jirra gartanii. Haasa'e kootu haasa'e. Maama maal taatanii jeen? Qoy isin garuu maal taatanii jedhin. Maal taatanii? Nagumaa jeen. Muma jeen. Hordoftoota kiyya muma jeen. Anyways kara dubbii intun ijoota adeemu. Wantan ani isin jechuu barbaadu hordoftoota keenya. Gonkumaa jechuudha. Micaan isin janajjanu sun jecha dhadhaa fakkaatu fayyadamee ta'u yoo isin taasise gonkumaa isa hin amanina dhugaan isin jedha. Qarshii keessan isinirraa saamuuf. Isin galee afaan isaa dhadhaa fakkaatee kan isin taasisu jechuudha.
mancha akkan kun mancha akkota dhugaan sin jaa dhiira jechuun gisee tokko tokko. Ijoolleen baay'een isaanii yeroo beekan wanta kana akka yeroo akka nama baay'ee irratti ga'ee olma beekanu keechi isaanii beeku wanta akkana godhu isaanii maal nyaata. Kanaafuu wannan isin jechuu barbaadu please qarshii keessan hin qisaasessinaa gaarii miti laffaataniitu jechuudha. Dhugaan sin jedha rabbi sammuu isinii kennee jira naman taanetti jechuudha te naman taanetti mee ishi naman taanetti amma kennite obboleessa keessaniif obboleettii keessaniif osoo argitanii yoo tokkoffaa isin galateeffatanii lammaffaa rabbirraa argattan dhugaan sin jedha. Wayya. Na normaalii balleessaa akkana kana osoo uumuu baattanii baay'ee na gammachiisa na maal jettamee ati kanarratti. Ankara kootiin qarshii hojjettanii isin akka itti fiddan hin beektanii biyya Arabaa jechuun yaa hin beekna waan hin beekufu Anija garuu baqa birriin ergina nama hin beekneef isaati nama beektaniifu haala saalaaltanii rakkina saalaaltanii yoo namni rakkoo keessa yoo jiraate baqa dirqama ergu yoo qabaattan malee akkatti jettanii haala saalaaltanii jechuun maali nama hin beekneef miti akkoo nama hin beekneef yaani amma kan isaanitti maa jiru nama beekaniif illee qarshii isaanii akkanumatti erguun qaban. Ansi beekee fi amma ani nama tokkoof obboleessa kiyyaa ta'u dhiisaadhaan obboleessa kiyyaa ta'u inni harka qabaa luka qabaa hojjechuu hin danda'a bakka barbaade obboleessa keetii erguu qabda. Gorsi obboleessa taalam yeroo tokko jechuudha. Inni ergina bakka. Qoy bakkee nama hin beekneef isin jechaa jiru. Nama hin beekneef isin ergina ani immoo bakka maal fidda. Dhiifama guddaa taalim gisee tokko. Gorsa kiyya yaada naman taane jechuudha naman taane qarshiin ergina halkanii guyyaa sa'aatii 24 daf udduu keechanirra isin yaa'ee ta'u jechuudha. Obboleessa keessaniif illee in ergina yaa hojjetu inni eeyyeen maal obboleessa yaa ta'u obboleessa keessaniif yoo dirqama rakkate tokko osoo rakkatin namni akkamitti ergare aara in erga waan rakkate achitti yoo ta'eenyu ani karaa waan argee kan bee ani laal ani jechuudha dhugaasiniin jedha birita osoo ofii kiyyan qabatin hunda faamilii ergee harka duwwaatanaaf. Wanta faamiliidha qo'aan nanaa saakaa taalim please wanta faamiliidha ergitaniif jechuudha rabbirraa argattanii inni rakkoo hin qabu. Gorsa itaalim immoo hin dhaga'ina. Mancha akka callisi mancha akka. Ijoollee rakkateessa eenyu naa kenne. No ati amma bakka kam jirta? Waan inni galannaa gahu. Waan inni galannaa gahu rabbi daffa kee ilaalee ta'u jechuudha. Ani daffa kee ilaalee ta'u. Nadhiisi baaf aan barbaadu amma hin barbaadu. Rabbi daffa. Dhugaasiniin jedha laala Itoophiyaatti yoo dhuftan waan rakkata isinitti fakkaatu yeroo achi jirtan jechuudha birrii waan dhumu isinitti fakkaatu. Namni beekabe karaa waan beeku fani birrii waan dhumu isinitti fakkaatu in ergitanii adaada keessan in ergitanii eechuma keessan in ergitanii bakka nama akka biyya keessatti namni rakkate hin jirre barbaadanii anis nan barbaadaa ture garuu namni rakkoon isaa hin dhumatu beektaa ani birriin kiyyaa birrii koo jechuudha nama baay'eetti hin argan garuu faamilii kootitti dhuguma faamilii alaa miti garuu yeroon dhufu nan rakkadhe dhugaasni yoo dhufu hoggaa sadii hojjedhee akkaawuntii kiyya keessatti jechuudha. Birrii 7,000 qofan qaba ture. Birrii 7,000 maalan hojjedhe? Normaalii sirrii jettaan yaa'u normaalii yaa'u sitti qoosuuf malee wanna biraatiif osoo hin ta'in jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf firootawwan kiyya dhugaa dubbachuudha jechuudha. Warra keessaniifillee jechuudha amma isaan amma dandeettii keessan laaltanii ta'u fakkeenyaaf wanna isaan barbaachisu ergaa achiin booda akkaawuntii keessan irra ganzaba keessan olfachuu qabdanii waan birrii hartanii fidanii isaan firootawwan kiyya Oromoowwan kiyya dubartoota obboleettiiwwan baay'ee nama rartan dhugaan isin jedha karaa keessatti didhaa 80,000 ergee ta'u akkana kamoon 80,000 akkatti sa'aatii 24 madaamii keessa wajjin wallolaa wal arrabsaatu daffi udduu keechan keessa isin yaa'ee ta'u isin gala isin yaa'ee ta'u jechuudha birrii 80,000 nama beekneef erguun keessan argan nyaata please hin jeeqin maal olta daa'imatti eenyutti baate qoo ani diditti lanagaroo anis nani akkuma argaa jirtanii qallalii iyyita nyaata nyaatiyyee nagaa jeemme qallaliin iyyu Hi. Eenyutti beekamu ana funyaan kiyyaa fi funyaan naatadha ilaalaa akkatti bareeda.
Dala. Bashaqqatu ilma caalaa amansiisa. Maajin kan. Bashaqqatu ilma caalaa amansiisa. Funyaan kiyyaa fidaal. As. Funyaan kee funya mureedha naa funyaan hin qabdu taane mlaana. Abet. Anyways, Oromo wankiya, Fruta wankiya, dubartoota, obboleetti wantiya. Please don't waste your money. To unknown person. Nama hin beekneef qarshii keessan hin erginaa jechuu barbaaditanii baay'een isin jaaladha isin kabaja. Horaa bulaayi. Please. Horaa bulaa. Waan itti qabdaan nuka. An kara kootiin jedhee ani garaa kootiin dubbadhee hin beektan. Naatiya chaaw. Na wanna kana hin beektanii lammaffaa hin erginaa bakka. Chaaw naatiya. Anyways, isa kana jechuu barbaaditanii nagaan naa jedha.